السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما زرت وركفوني ماتي أجاب دكيسان كان هذا واقرا شاينا لكل أفتان سبسكرايب نافكودا قسما كومنتي كيسني يادا نافكنا أما الليمو لايكين دقاتنا وبدوانكي يا سنجتا كانون درالينا ججبي ساجرتان قلن كيسان رب براسني يا قلو سنجلا أما اللينا ججبي سكيسان اتفوفان اللي وان بيكو روان سنفيدا نفيدا jedhu qabeetiin dhufa akkasuma mootiyyuu anis waan iddaamiti irra deebi'an malee kan isiniif himuu barbaadu nuti akka shamarran biyya Arabaa keessa jirrutti gaafa nuti of ilaallee namni nu laalu hin jiru jireenya biyya Oromoo keessatti adagaa hedduu ba'aa hedduutu nurra jira waan ta'eef sanuma sana wajjin wal qabatee ofii keenyallee of kunuunsuu qabna ganaa jireenyi mana keenyaa nu eeggata isa jedhuu fi waan kanarratti xiyyeeffannaa kennaa jira malee beekumsa addaa san qabaadhee miti. Of dagachuu hin qabaannu hojiin Arabaa hin dhumu ganaa jireenyi keenya kamana keenya waan nu eeggatu obboleewwan kiyyaa of hin dagatinaa isiniin jedha gamanumaanii mee har'a hoo maal fidee isiniif dhufe har'a ka fidee isinii dhufe loozidha jarri kunneen hunduu jarri Arabaa loozima jedhaniini dhuguma immoo jarrilleen zayita qabanii qibaatii fakkaataa qabanii عين الجمل جدما عين الجمل يمكن وان إجا على فكاتو نفكاتي مكان ساكو كريتي مقافة في عين الجمل جدما لوزي مقروب أو فهم براتين أكما بيجو عربا غرغراتي مقان سلي غرغر غرو اللي قال جري لوزي ما كون اللي لوز الحلو جدما إني كون مو تمرها في سمسمة أدسا يو قباتن أدسا في دلا كتمر حين قبل جتو سمسمة جون جنجلان جدما بكا غريتي جنجلانا سن أديو قباتن جرى خانوجي ولد دبلا داخا باي barbaachisaadha dhugaa dubbatuuf torbee tokko keessatti osooni fi intiraami yaannu isinitti jiru wama feetanuu taatanii torbee tokko keessatti ulfaatina keessan illee dabaltanii akkasuma sarbaan keenya jira maal jedhan isaa gisee ammaa kana dabbaa jedhanii dabbaan kun maaliin dabbaa ka bishaanitiin beeka garuu dabbaa ka bishaanii dabbaa jedhaniini amma dabbaa gamuuma sarbaa kana deebisan na fakkaate dabballee ni guddisaa deebi'ee immoo akkasuma bakka akka cuuncaa jajjabina fakkeenyaaf hin jira miti harma faaminaamuun akkas xanakkaaree kennuufii fi akkasuma ni guddisaa bakka kan akkanaatitti jechuudha. Bakka kanatti gahee guddaa taphata ammallee deebi'ee sammuu keenya jechuudha sammuu keenya aktiiv akka ta'u akka sirrii waa yaadatu akka sirriitti immoo waa qabatu argitanii akka dhiphinarrallee baay'ee nuyi guddaa osoo hin taane daa'imman illee osoo irratti wanni kuni hammeenyaan qabu jechuu daa'imaniifis xuruudha jechuudha. Waan kana fayyadamaa obboleewwan kiyyaa viitaaminii qaban hundi isaaniitu iyyuu viitaamin A qabanii faayidaa isaa tokko isaatis sarchi godhadhaa itti fayyadamaa ani gabaabbinaa fi faayidaa isaa ulfaatina qabaachuu fi ulfaatina namaa dabaluu fi akkasuma nama furdina sheeppii yookaan ispoondaa isa jettan daalleessan isa san jira misaal bama jedhama na fakkaate isa san guddisaa kanarratti sirriitti qabatama ragaa waan itti qabuuf isinii fidee dhufee jara sadeen bichaa filadhe isin kan beeytan itti makuu dandeessan fakkeenyaaf simsima jinjilaan jechuudha isa sana fidaa bakka tamiraa kana buusaa yoo qabaattan waan bira hin jirreef keessaa hambisee tamira simsima qabu fidee ammallee tamirallee namoonni lubbuun keessan jaallatu fedhu nam tokko siniin ilkaanii waan qabaniif tamiraan fayyadamanii itti fayyadamuu dandeessan. Kanaafuu jara sadeen kana tokkoffaa aynal jamal kana caccabsuu qabna waan fireen isaa gurguddaa ta'eef xiqqoo caccabsin akka itti nu harkaan rakkanna jechuudha wanni itti kallaaxatti nu harkaan rakkatee sibiila wanni hin jenne garuu laafaadha hundisaatu hunda isaaniitti iyyuu ni daaktanii gosa sadiinuu jechuudha loozii jallattuu tanallee maqaa gara qaban yaa jabaa garuu isin ka godhuu qabdanii akkaataa boca isaaniitiin gaafachuu qabdan malee bitachuu qabdan malee maqaa isaanii adda baasuu anuu hin dandeenye jechuudha. Loozima hunduu loozi heluu loozi madrii kaajuu madrii waan akkasiisan jedhanii kanaafiyyuu gosoota loozitii jechuudha. Ammaan hundi isaaniitu daakee haala kanaan isiniif dhiheesseetiin jira haala kanaan dhiheessee yoo qabaattan immoo simsima yookaan jinjilaan illee daakaa afur godhaa bikka kana fidaa bakka tamiraa buusaa jechuudha tamira ofirraa dhiisaa feetanii yoo feetan tamira sitti dabaladha inni kun ayina jamal yoo daakaman hin urgaa ula
maashaallah ta'ama badallee qabu lubbullee isin hin cufu obboleewwan kiyya baay'ee namatti tola wallaahi namatti tola fayyadama ufiin gatina obboleewwan kiyya waa baay'ee isin eeggata har'i jireenya biyya arabaa keessa gaafa biyya keenya galillee haadha ka ta'u nuyi ilmoo ka dhalu nuyi ka guddisu nuyi waa baay'eetu jira sababa kana ta'eef mootuyyuu of dagachuu hin qabaannu ofii keenya yoo nuti of ilaalle namni nu laalu hin jiru ani waan ofirratti ta'aa tureef saniif barnoota kana qabee beekaa saniif barnoota kana qabee isinii fide obboleewwan kiyya kana duraanis biyya ormaa hojjedheen ture lammata biyya ormaatti deebi'ee garuu waan meeqa akkana mudate keessa kiyya gabba'een dubbanne haa ta'u mootuyyuu quuqama keessa kiyya qabu san gochaan agarsiisutti jira jechuudha naannoo tokko isin fayyada jedhee waan yaadu baay'een fida kuni kaajuu kana hin cuunfama jechuudha yoo walitti qaban baay'ee cuunfama laafadha zayitii qaban jechuudha yoo daakkamifaa baay'ee laafaa xahuna dhaamsaa yoo hin taane itti ufee jenna waan akka zayitaa ta'eef jedha jechuudha sagalee jijjiira jechuudha xahunaan akka hin gubanne jara hundaa gosa gosaan kaa'ee jira baay'ee namatti tolan yoo daakkaman yoo sun naa'ima ta'anii daakkamanii tan immoo simsimni sun firee adii xiqqishuu tana jechuudha yoo namni hin beekne jiraattan adii xiqqishuu tana itti fayyadama kophaasi daakaatumaan jara wajjin afur godha erga sanii obboleewwan tiyya fiddanii kobbee jechuudha kobbee dhiixanii qopheessitanii erga sana jara sadiinu kobbee keessatti naqxan erga kobbee keessatti naqxanii booda firiijii keettan firiijii ala yoo keettan waan zayita qabaniif jechuudha jarri kuni alatti inuma kaayyama garuu an argan jira arabdoonni akkasii fayyadaman garuu firiijii keessa taa'uu qaban tabalaashoo yookaan hin badu sin jala hundaayyuu walitti naqxanii walitti eega mix jedhasan gootanii kopheetti naqxanii firiijii keettan ganama yennaa fuxuura nyaattan burcuqqoo tokko aannan dafiftanii ergasii kanarraa maankaa tokko itti guutanii waliin dho'itan waa tokko xaa'ama tokko hin qabu foolii badaa hin qabu baay'ee tokko zayitii bicha irraan ifaa garuu baay'ee miti wanni tokko wanni isin ulfaa tokko hin jiru erga isin dho'idanii jechuudha qursii booda erga ciree nyaatanii booda ammallee sa'aatii misaa yookaan laaqana irratti zubaadii laaqana irratti yeroo hedduu aannan hin dhugamu haliiwwan hin dhugamu zubaadii irratti maankaa tokko gootanii waliin dho'itanii zubaadii keessatti maankaa tokko isarraa dabaltanii waliin dho'itan sirriitti zubaadii takka irratti jechuudha erga sanii ni soorattan ammallee iraata irratti nyaatanii erga geessitan aannan burcuqqoo tokko danfisuudhaan egaa irbaata nyaatanii geessitanii burcuqqoo tokko danfisuudhaan aannan ho'aa sanatti maankiyaa guddaa tokko itti naqxanii waliin dho'itanii dhuyidanii raftan erga sana namni immoo kan hundallee ni fayyadamnu wanni kun hundi nutti mijatu hin jiru jarrummaan kun isin mijatee dhiyeessatanii qopheeffattan taanaan maan kallee nyaachuu dandeessan nyaatan jarri arabaanu amma lubbuun keenna waa hunda nu nyaattuun beeytanii sanumaaf malee jarri arabaan nyaatanii fireellee nyaatama ifamee akkanumatti nyaatama ammoo naan daake kuni akkanuma nyaatama jechuudha angaruu daakee walitti miksi godhee jechuudha kanaafuu akkana fayyadamaa torbee keessatti shakkii tokko malee kiiloo 7 ni edaatanii isiniin jedha obboleewwan kiyya ofitti hin dabbinaa anumatu isiniin jedhamee of qaqqabaa viidiyoon irraa hojjetan wanti irraa haasayan baay'eedha anillee wanti kanarraa haasa'e waan kana naquuqe waan ta'eefi dubartii amma taanetti uumama tokkorraa fiiguu osoo hin taane waan garaagaraa waliif innee wal qarqaaruu qabna fuuldura keenya waa hedduu jira har'i biyya ormaatii boru biyya keenya har'i mana ormaatii boru mana keenya har'i ilmoo ormoo guddisna boru teenna dhallee ulfooyne dhallee guddisuudhaaf deemna sanaaf immoo namoonni har'a nu dhabsiisan kun nu qarqaaran nutu har'a qaama keenya kunuunfachuu qaba nutu har'a lafee teenya jabeeffachuu qaba nutu har'a onni jechuu qabnu malee hojiin arabaa nu jalaan dhumu dhugaa rabbi hojiin arabaa hamma namidhee anatu beekaa jechuudha timira ammoo yoo fayyadamu barbaadan zubaadii irratti sa'aatii misaa irratti jechuudha zubaadii keessatti akkama buustanii itti fayyadamuu dandeessan firee sadii jechuudhaan malee simsima adda sadaakaa itti dabaladha tamira yeroo makamuu tamira yoo fayyadamtan baay'ee bareeda sa'aatii misaa nyaattan tamira firee sadii yeroo kamuu yoo fayyadamtan
baay'ee faayidaa guddaa qaba hanqina dhiigatiif illee jechuudha. Jarreen kana itti fayyadamaa irraa fayyadamaan isiniin jedha obboloota koo yoo isin of hin ilaalin namni isin ilaalu hin jiru hojiin keenya dhumne malee namni nyaattee dhuydee isin jedhu hin jiru agafeete qal'attaa hangafeete furdattee hanqina dhiigaa qabaattee hangafeete furdataniif illee miti yaa jamaa furdinni forjiididha dhugaa rabbi kabiyyoo ormaa kun. Usuma jedheetuma nama warra marga qaamni gariin jechuudha garuu keessi keenya baay'ee dadhabaadha keessa keenya lafee keenya san jabeeffachuuf immoo wantoota akkanaa kanneen fayyadamuu qabaannaa jechuudha jarri fayyadamaa siin hin jettu waan biraa miti ruuza gannaqan kana osoo taatee fi fuuldura isaatiitti quuftee nyaattu jechuudha doo jaraaf taate garii malee jechuudha rabbi cubbuun hin dubbisini inna seeruma nama ormaatu wanni namarra laalan hin jiru abbatu of maraa jedhan bufti ilaal ofii kennaaf nutu ofiif yaaduu qabaa jechuudha. Kanaaf hojiin arabaa dhumu dhugaa rabbii isin himaa waa hedduu fuuldura keenya jira. Gaafa biyya keenya galle jijjiirama qilleensaa wajjin gaafa bultii qabanne daalachinni kun wanni hundi nurraa deema jireenya keenya noormaalii gaafa eegallu sana ni miidhamna yoo ofiin kunuunsin jechuudha. Haala kanaan of kunuunsaa isiniin jaa obboleewwan kiyyaa waan beeku isinii fidee waan hin beeknanis isinirraa baradhaa isinillee yaada keessan koomentiin anillee ijoollemarraa waan akkana baradha malee waan biraa kara biraatti eebbifameeti miti baay'inaan mana arabaa keessa waan dalagamu waan nyaatamu waan sooratamu baay'ee muuxannoo madaamiin koo dur qabdurraa anillee argadheen isiniif fidee dhufa malee kara biraati finfinnee isiniin jedha nagayaan naa tura viidiyoon kiyoo isinitti tole laayik naa godha sheer naa godha koomentii naa barreessaa na jajjabeessaa anilleen immoo waan beekuun isiniif fidee dhufa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firiji kau qabdan immoo